Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen galateeffamuu nama uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samiirratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaa harmoota keenyaa jedhu hundumaan galateeffamuu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nubattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa afuraffaa kitaabilee kakuu haaraa jalqabnee barachaa akka jirru ni beekama. Barumsa kana barachaa kan jirtan akkuma yaadattan kutaa darbe kutaa 15ffaadhaan ergaa qulqulluu Phaawulos 14 keessaa kan afuraffaa ergaa inni gara saboota Galaatiyaatti erge baranneedha kan dhaabbanne. Walumaa galatti qulqullichi Phaawulos ergaa saboota Galaatiyaadhaaf sababoota adda addaadhaaf Yihuudoonni barumsa qulqullichi Phaawulosiidhaaf warreen biroo barsiisan irratti barumsa biraa barsiisaa waan ta'aniif waa'ee gooftaa keenyaadhaaf akkasumas barsiifata isaanii barsiisaa waan ta'aniif kan biraa dhaga'u akka isaan hin qabne cimsuudhaaf akkasumallee qulqulluu Phaawulos kan jettan kun inni koo Kiristoos irraan baranne callisee sin barsa jedhaniiti kanas irratti kaasaa waan ta'aniif kanas mirkaneessuudhaaf akkasumallee dhanna qabannaan isin qulqulleessaa inni ofuma isaatii dhanna qabateera garuu isin immoo akkasin dhanna hin qabanne taasisa jechuudhaan kan isaan kallattii adda addaadhaan walumaa galatti kiristaanota balleessuudhaaf kan isaan taasisan ilaalchise qulqullichi Phaawulos bal'inaan ergaa inni barreesse gara saboota Galaatiyaadhaaf ilaallee ture kan dhaabbanne. Guyyaa har'aa immoo akka fedhaa fi eeyyamaa Waaqayyootti isuma kanatti fuudhaan kutaa 16ffaa kan ta'u ergaa qulqullicha Phaawulos gara saboota Efesoonitti kan inni ergee baranna jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan Efesoonis naannoo Eeshiyaa bakkuma Galaatiyaa duukaa walitti dhiyaatu. Magaalaa guddoo kutaa ishee kan turte lixa isheetti kan argamtudha. Efesoon biyya har'a Turkii jedhamtu keessatti argamtudha. Yaa'u Galaatiyaan magaalaa Turkii guyyaarraa Ankaaraa akkuma ta'e kun immoo achuma biyya sanatti kan argamtudha jechuudha bakka biraa. Innaa qulqullichi Phaawulos bara 58ffaatti Yerusaalemitti qabamee gara Roomaatti geeffamuudhaan hidhamee yeroo turettidha. Jiraattonni Efesoon amantiitti jabaachuu isaanii yoo dhaga'u ergaa kana barreessee kan duuka bu'aasaa Tikiqoosiin kan inni isaaniif ergee jechuudha. Egaan seenaa qulqullicha Phaawulos hojii duuka bu'ootaa naannoo amma waa'een qabumsaa kun naannoo boqonnaa 20ffaa keessa bal'inaan ibsameera. Qulqulluun Phaawulos waa tokko osoo hin balleessiin kan inni hidhame Yerusaalem keessatti waggaa 2 fi isaa oliidhaaf erga hidhamee booda ammas hiikamuu hin dandeenye. Mootonni jijjiiramanis faayidaa argachuu hin dandeenye kana booda Igbaanyii gara Qeesaaritti iyyate innaa kana booda gara Roomaatti deemeera jechuudha. Deemsi isaa kun amma boqonnaa 28ffaatti galmaa'ee jira. Hojii duuka bu'ootaa jechuudha. Achirraa bal'inaan yoo ilaaltan gidiraa cimaadhaan qulqullichi Phaawulos gara sana akka deemee Roomaattis akka ture hidhamee akka ture jechuudha. Kana kan odeessaa. Egaan achi osoo jiruudha Roomaa osoo jiru qulqullichi Phaawulos ergaa kana barreesseedha. Kan inni barreesse immoo yaa uummanni Efesoon amantiitti jabaachuu isaanii dhaga'ee tokko galateeffannaadhaaf akkasumas immoo kan hafan gorsa biroos immoo dabaluudhaaf kaayyoowwan baay'ee qaban ilaalla. Kana kanaaf jecha barreesseera jechuudha. Egaan ergaan gara Efesoonitti argame kun qulqullichi Phaawulos amala isaa keessaa tokko maal ture? Haala barbaade keessa taa'uudhaan wangeela lallabaa dabalataan ergaawwan hin barreessa. Tajaajilaaf yeroo hin filatu. Yeroo kana kun naaf hin mijanne akkas ta'uu naaf hin didee jedheetu sababa hin kaasu. Ba'uunat tajaajiluu dhiisuudhaaf hidhamuu caalaa sababni hin jiru. Garuu hidhamee osoo jiruudha ergaa barreessee
ergaa ture bakka biraatti jechaadha. Iddoo kamittuu dhimma barbaade kan jiraate qulqullichi Phaawulos baay'ee cimaa kan ture tajaajila isaadhaan adda kan ta'edha. Eenyuyyuu akka barbaade tajaajilaan amma qulqulluu Phaawulos bira ga'uu kan danda'u tokkoyyuu hin jiru ba'uunati. Eenyumtuu jechuudha. Innaa amala isaa keessaa tokko kanadha. Roomaatti deemee waggoota 2 jiraateedhaaf qulqullichi Phaawulos ergaawwan 4 barreesseera mana hidhaatti jechaadha. Ergaawwan 4 kana keessaa kan jalqabaa Efesoonidha. Warreen hafan yaa gara fuulduraatti ni baranna. Gara saboota Filiippisitti kan erges achuma taa'ee barreesse, gara Qolaasiyositti kan erges achuma taa'ee barreesse, akkasumas immoo duukaa bu'aasaa kan ture Filimoonaadhaafis kan barreesse achuma taa'etu jechuudha. Baay'ee nama dinqisiisa. Mana hidhaa keessa taa'ee ergaa barreessaa jechuudha. Ergaawwan isaa mana hidhaa taa'ee barreessu mataan isaa baay'ee nama dinqisiisu. Ingidihi nam tokko mana hidhaa osoo taa'ee amma xalayaa tokko osoo barreesseetu haa jennuuti. Mana hidhaa taa'ee xalayaa osoo barreessee maal jedhee barreessa? Rakkoo akkasii jira, kana naa ta'uu didee, kana rakkadhee akkas ta'e jedheetu barreessan jedhe. Qulqullichi Phaawulos garuu nama dinqisiisa በእውነት በተለይ amma gara fuulduraatti kanaaf Fiiliphisiyuus irratti ደስ ይበላችሁ gammadaa በጌታ gooftaan hundumaa waaqeetti gammadachuudhaan gammadaan mana hidhaa taa'uudhaan si'a 8 ol barreesseera. Ergaawwan sana qofaadhaan. Asirratti immoo gorsaan Kiristoosiin wanta arganne jabeessinee qabachuu qabnu bal'inaan gorseera. Eessa taa'uudhaan mana hidhaa taa'uudhaan jechuudha. Inni ergaan kun achitti barreeffame. Kaayyoowwan isaa maalidha? Ergaa kana barreessuudhaaf kaayyoon isaa kaayyoowwan arfan tokko ni jiru kan jalqabaa. Guddina magaalattii irraa kan ta'e Efesoon egaa magaalaa guddaa turte. Ejji magaalaa sana keessatti babal'atee ture. Ejji kun cubbuu hamaa ta'uusaa isaaniif ibsuudhaaf jechadha qulqullichi kun kana barreessuun kan barbaade kan jalqabaa. Egaan Efesoon magaalota warreen duraa kanneen beekaman keessaa tokkodha. Guddinaanis turteetti. Alagoonnis warreen amanis keessa waan ta'aniidhaaf ejja akka waan magaalittii yookiin akka wanta miidhaa tokko hin qabnetti ilaaluudhaan bicha akka barbaadanitti ejja raawwachaa turani. Kanaaf qulqullichi Phaawulos ejji kun ittiyyuu cubbuu baay'ee hamaa ta'uusaa fi amma ilaalla qabiyyee isaatti haala addaatiin ibsee jiranna kana ibsuudhaaf jechadha kan barreesse. Kan itti aanu immoo abbaa manaa fi haati manaa wal kabajaa waan turreedhaaf icciitii gaa'ela isaanii isaaniif ibsuudhaafidha. Gaa'elli beetalee Kiristoosiin fakkeessuudhaan akkamitti gaa'ela isaanii kabajuu, walis kabajuu, waliif ajajamuu akka isaan qaban bal'inaan ibseera ergaasaa gara dhumaa naannoo boqonnaa 5ffaatti. Kan biraan immoo Yihuudoonnii fi warreen hin qabatiin wal qoqqoodaa waan ta'aniidhaaf Kiristoosiin hundumtu tokko ta'uusaa ibsuudhaafidha. Hundumtu maal ta'u? Kiristoosiin tokkodha. Kan dhanna qabates kan qabatiinis shamarris dhiirris darbee gosa barbaadeedhaa barbaadeeti haa dhalatu eenyu taanaan eenyu jimaadha Kiristoosiin hundumtu tokkodha jechuudha. Mootummaa Waaqayyoon lamaan jirtu tokkuma jira. Inni iddoo kam taa'e namni yoo male tokkuma gala. Warreen kun garuu qoqqooddii yaa Yihuudoonni baay'ee gibbizinnatii wanta baay'isaniidhaaf alagootaan ofirraatii adda baasu. Adda baasu maaliif dhanna hin qabanne waan ta'eedhaaf. Kun garuu faayidaa akka hin qabne ittiyyuu Kiristoosiin hundumtumaadha tokko ta'uusaa ibsuudhaafidha. Kan biraa immoo dabaa diiyaabiloos olaanaadhaan gara cubbuu isaa iddootti akka isaan hin deebineedhaaf. Diiyaabiloos egaa yeroo hundumaan qora kallattii adda addaadhaan cubbuu dura dhiisanii ba'an xaawotii waaqessuu, ejja, sagaagalummaa akkasumas warreen kaan itti deebi'an akka hin galleedhaaf ittiyyuu diiyaabiloos duukaa waraansa gochuu akka isaan qaban kan ibsuudhaaf jecha ergaa isaa barreesseeraa jechuudha. Qabiyyee isaatti yeroo deebinu yaa ergaan kun boqonnaawwan 6dha kan inni qabu akkuma kan dura bakka 3tti qoonnee ilaaluu hin dandeenya. Kan jalqabaa seensadha boqonnaa 1-2tti seensan qaba. Yaa seensa jechuun qulqullichi Phaawulos ergaa nageenya gaafachuudhaan ergaa isaan duratti ni jalqaba. Kana booda Waaqayyoodhaaf galata dhiyeessuudhaan eegala. Fayyina Waaqayyoo nuuf raawwateen dubbatan gidii Waaqayyoo durumaa kaaseetu kara ilma isaa kara Yesuus Kiristoos fayyina kana maal taasiseera osoo addunyaan hin uumamin dura fayyina kana nuuf qopheesseera. Fayyina kana immoo akkasumatti akka hundi keenya fayyinuudhaaf nuuf kenneera jechuudhaan kanarratti Waaqayyoodhaan galateeffata. Itti aanee immoo Kiristoosiin hundumtu tokko akka taane. Eenyumtu Kiristoosiin tokko wal qixachaadha. Kana garaa dhufuu, gara kanaa dhufuu, gara kanaa dhufuu hundumtumaadha. Kiristoosiin tokkodha. Fayyina gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Kiristoos Yerusaalemitti raawwate fannoo irratti dhiiga hin dhangalaase addunyaa guutummaafidha. Namni kan fayyu kana booda maal ta'uutiidha? Kanatti amanuutiidha. Yesuus Kiristoos namni hundumtu gara kanaa dhufee, gara kanaa dhufee, gara kanaa dhufee kan jedhamu hin jiru. Hundumtuu warreen alagoota duran jedhamaa turanis, warreen ijoollee Abrahaam jedhamaa turanis kana booda maadha? Kiristoosiin tokko ta'uudha. Kiristoosiin tokko ta'an immoo kennaa isaatiin tola. Hundumtuu fayyeera jechuudhaan immoo
waa'ee tola fayyuu kennaadhaan fayyuu bal'inaan ni ibsa egaa. Sirriidha eenyuyyuu kennaa waaqayyootiin fayyine malee gatii keenyaan waa tokko raawwannee kan fayyine miti. Ingidiif fayyineerra kan jennu kun asitti ibsamaa kan jiru kana booda waan tokko hin barbaachisu mootummaa waaqayyoo galteetta jechuu miti. Qulqullichi Phaawulos tola fayyinee jedhee kan dubbachaa kan jiru Addaam cubbuu inni raawwate. Sababa cubbuu inni raawwateedhaaf maaltu dhufeera? Abaarsi biyya lafaatti sanyii addaa hundumaatti dhufeera. Mucummaa waaqayyoo namarraa ka'eera. Dhalli namaa addunyaa argamootaadhaaf addunyaa waaqayyoorraa gad darbatameera. Tokkummaa qulqullootaa irraa adda baaneera. Kabaja keenya duraa dhabneerra, gannata dhabneerra, addunyaa argamootaarraa gara addunyaa lafaatti darbatamneerra. Cubbuuwwan fedhiiwwan foonii dhala namaatti akka mo'aadhaaf ta'aniiru. Diiyaabiloos namatti mu'eera. Kana hundumaarraa kan fayyine toladha. Tokko osoo hin kaffaliin. Kana goonee akkas goonee kan jedhamuuf miti. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenyaaf gara mootummaa isaatti, gara tokkummaa isaadhaaf tokkummaa qulqullootaatti, mucummaa isaa deebisee kan laate hundumaadhaaf maal toladha. Guyyaarraa cuubamuudhaaf yoo birrii kaffale. Cuubamuudhaaf Obbaa mataasaa gooftaan keenya sababa akka nama bishaaniin mataasaa taasisee bishaan hundumtuu tola cuubame akka mucummaa isaa argatuudhaaf. Dhiigaa foon Kiristoos. Namni koo dhiiga hoolaa foon hoolaa koo bakkeedhaa tola argannu. Foon hoolaa binnee nyaannu otoo nyaachuu barbaanne. Garuu ilma hoolicha waaqayyoo Yesuus Kiristoos foon isaaf dhiiga hundumtuu tola nyaatee dhuga. Fayyinni kana jechuudha. Innaa fayyina kana gooftaan keenya tolanuuf maal taasiseera? Raawwateera. Jechuudhaan tola fayyineerraa yookiin batsaggaa'u kennaa isaadhaan fayyinee kan jennu isa kanadha jechuudha. Qulqullichi Phaawulos kan sirriimatti bal'inaan ibseera jechuudha. Ingidihi tola fayyineera jennee immoo harka marannee kan teenyu miti. Kana booda immoo numtuu itti aanee ni ibsa, ni ilaalla. Boqonnaa 3ffaa amma 4ffaatti immoo ni gorsa. Qulqullichi Phaawulos erga gorsa ni kaa'a. Jireenya haaraa karaa gooftaa keenyaadhaan argamu. Namni egaa Kiristoosiin yeroo amanee fudhatu kiristaanummaa keessatti jireenya haaraan jiraatudha. Kanaan immoo alagoota irraa adda bahu jireenya dura dursanii jiraachaa turan keessaa guutummaa guutuutti bahu jechuudha. Deebanii gara xaa'otii waaqessuutti, gara foon xaa'otiidhaaf qalamu nyaachuutti, mana xaa'otii tolti qabamuutti akkasumas kanneen biroo barsiisota sana keessaatii guutummaa guutuutti bahuudhaan gara jireenya haaraa Kiristoosiin argamutti deebi'uu akka qabamu kanatti agarsiisa. Kun guyyaadhaan nuufis dabalataadha dhugaa dubbachuudhaaf gaabbii kan itti galle deebinee cubbuuwwan tokko keessa deddeebi'uu kana keessaa guutummaatti bahuu qabna. Alagoota irraa adda bahuu kan jedhame isa kan alagoota jennee guyyaarraa nama alaga ta'e hin qabnu. Garuu maadha kan qabnu cubbuun akkasumas immoo amantaa keenya kan faallessu hojiiwwan gaarii kiristaanummaa keessaa kanneen baasan hundumtuu alagoota jedhamu. Innaa hojiiwwan alagoota haaraati adda bahuu jechuudha. Kan xumuramu boqonnaa 5-6ttidha. Kiristoosiin fakkaachuudha. Ingidihi Kiristoos akkasumatti mana qulqullummaa mana kiristaanaa jaallateera. Ingidihi mana kiristaanaa jennee kan kaasnu tokko kiristaanotadha. Lammaffaa immoo qulqulleetti mana kiristaanaa jechuudha. Akkasumatti mataa isaa jaallatee fi tola dhiiga isaa qulqulluu dhangalaaseeraaf. Akkasumas immoo nutis jaalalaan hunda keenya wal jaallachuu akka qabnu Kiristoosiin fakkaachuudhaan ibsaa. Ejjarraa fagaachuu. Ingidihi echi baay'ee cubbuu hamaa ta'uu isaanii ni ibsa qulqulluun Phaawulos boqonnaa 5ffaarratti. Ejjarraatuu fagaadhaa, qaama keessan eeggadhaa. Ittiiyyuu warreen xaa'otii waaqessan, warreen ejjaniidhaaf kan kana fakkaatan mootummaa waaqayyoo hin galan jechuudhaan dikka akkuma Galaatatti barreesse asitti irra deebi'ee jirtu kanaaf barreesseera. Ilaala. Kanarraa of eeggadhaa jechuudhaan. Ingidihi በጸጋ ድናችኋል ያድሮ kennaadhaan fayyitaniittu kennaa waaqayyoodhaan jedheera. Kennaadhaan fayyitanii jechuun mootummaa waaqayyoo galtan jechuu miti. Kan jechuun maal jechuudha? Kan namni kaffaluu hin dandeenyerraa waaqayyoo kennaa isaadhaan tola nu fayyiseeraadha. Asitti immoo deebinee nurraa hojiin gaarii kiristaanummaa ni eegama. Maal ehoo ejjarraa fagaachuun cubbuu tokko mo'achuudha ba'uunati. Wareegamummaadha ejjarraa fagaachuun mataan isaa. Wareegamummaadha. Wareegamaachuun nam tokko wareegamaachuun dhugaa baa'uu Kiristoos jechuudha. Bakka Kiristoosiif waa tokko dhugaa ba'uuf. Kiristoosiin jaallachuudhaan waa tokko dhiisu. Waa'ee foonii keenya dhimma foonii keenya bakka cubbuu kan ta'e Kiristoosiif jennee yoo dhiisne ba'uunati kanatti wareegamummaa raawwanneera jechuudha. Ejjarraa fagaachuu yoo kana raawwattan ta'e
Amantanii osoo jirtanii mana Xaawwatii kan seentan yoo ta'e, amantanii osoo jirtanii kan ejjitan yoo ta'e, amantanii osoo jirtanii sessan nyaachuun immoo gaa'ela booda. Gaa'ela keessa seenuudhaan abbaan manaa haadha manaa samatti dhisee bakkeerraa kan barbaadu. Haati manaa abbaa manaa ishee dhisee bakkee kan barbaaddu inni kun mataan isaa maal godhaa? Mootummaa Waaqayyoo keessaa isin baasaa. እና tola fayyitaniitu kan jedhuudhaa fi harka baradhaa ta'a kana booda yookiin akka barbaaddan taasisuu hin dandeenye kun irraa eegama. Dabalees immoo abbaa manaa fi haati manaa akkamitti waliin jiraachuu akka isaan qaban Kiristoos duukaa wal qabeessa. Kiristoos mana kiristaanaa akkuma jaallate Kiristoos abbaa mataa mana kiristaanaa akkuma ta'e abbaan manaas haadha manaaf maallaa mataa isheedha. Kiristoos mana kiristaanaa guutummaa guutuutti akka jaallate tola dabarsee kan akkuma ofiif kenne abbaan manaa haadha manaa isaa sirriitti akkanatti jaallachuu qaba. Mataa isaa dabarsee kennuufii qaba. Manni kiristaanaa yeroo hundumaa Kiristoosiif akkuma isheen ajajamtu haati manaa akkasuma abbaa manaa isheedhaaf ajajamuu qabdi. Iyyasuus Kiristoos abbaa mana kiristaanaaf ajajaa mana kiristaanaa bitaa mana kiristaanaa akkuma ta'e abbaan manaas immoo haadha manaadhaaf maal hin bita. Mataadha jechuudha. Innaa kan sirriitti wal bira kaa'ibseera. Taanee waa'ee gorsa ijoolleedhaaf illee ijoolleen hundumtuu abbaaf haadhaaf ajajamuu akka qaban jechuudha. Abbaaf haadhaaf ajajamuu jechuun kabajuu jechuun maal jechuudha? Waan isaan nurraa eegan hundumaa raawwachuu. Waan isaan nu gaafatan hundumaa raawwachuu. Kana jechuun immoo amma amantaa keenyaaf hin tuqnettidha. Isaan mataan isaanii dirqamanii qabu. Ijoollee guddisuudhaaf kan isaan barbaachisu ni godhu. Garuu dhimmi amantaa immoo abbaanii fi haati amantaa biraa qabatanii bakka ati mucaa ilma koodha yookiin intala koodha amantaa seenuu qabda. Kan jedhan yoo ta'e inni kun deebiin kanaa maalidha? Qulqulluun Phexros kan dubbatedha. Isin caalaa Kiristoosiif ajajamnaa kan jedhu deebiin ni jira. Innaa abbaaf haadhaaf maatiidhaaf ajajamuun hanga amantaa ofii hin tuqnettidha. Eenyumaa taanaan Kiristoos dubbateera. Wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 40 akka ta'edha. Eenyumtuu ana caalaa abbaa isaadhaaf haadha isaa yookiin haadha manaa isaa yookiin abbaa manaa isaa yookiin maal obboleessa kan jaallatu yoo ta'e anaaf ta'uu hin danda'u kan jedhes hin jira jechuudhaan abbaaf haadhaaf ajajamuu jechuun bara dulluma isaaniis haa ta'u bara dhaloota gaafa geenyutti kallattii nurraa eegamuudha gargaaruu kunuunsuu akka qabnudha kan inni agarsiisu. Akkasumas illee waraana diiyaabiloos hojjetan taasifamu. Ingirii waraansi taasistan diiyaabiloos hojjetaanidha. Kanaafuu meeshaalee waraansaa kan hafuuraa hidhadhaa. Innis maal kadhannaa. Yeroo hundumaa wangeela qabachuu, yeroo hundumaa soomuu, yeroo hundumaa akka dhufu qabumaan deddeebi'uu isaan kan qabatan diiyaabiloosii immoo dandeessu kan jedhuse kanumaadhaan qulqullichi Phaawulos ergaa isaa ni raawwata jechuudha. Walumaa galatti ergaan qulqulluu Phaawulos gara Efesootti kan erge yookiin ergaan isaa saboota kanaaf bara kanatti argame kun haala kanaatiin salphaatti ilaalamuu danda'a. Kutaa ittaanuun ergaa ittaanuudhaan qabannee hamma dhufnutti yaa warraaf sa'aatiin keenya gara tokkotti kutaa ittaanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.